Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra oduu kana waliinis Andammaqaa Nagaasaati. Barsiisonni godina Harargee Bahaa aanaa Dadar sagantaa leenjii haaromsa mootummaa wayyaanee qopheessee mormuun dhiitanii bahuun himame. Dabalata qabna. Namni godina Harargee Bahaa aanaa Dadar irraa dubbifne tokko akka nuuf himetti sagantaan leenjii haaromsa mootummaa wayyaanee qopheessee kanarratti akka hirmaataniif barsiisonni 700 hanga 800 ta'antu qooda irraa fudhachuuf magaalaa Dadaritti walitti qabaman. Haa ta'uti garuu sagantichi akkuma waraqaan leenjii raabsameen battalumatti gara mormitti waan jijjiirameef barsiisonni kunis waraqaa leenjiif itti raabsame ciranii gatuun walgayicha dhiitanii bahanii jedha. Haaromsa sanarratti barsiisonni waltajjii irratti ture waan isaan qabu yaa'ii qabatan san hunda achitti darbanii deemanii turan. San booda ammas baatii kanarratti haaromsa jennaan isaan didanii. Isaan uummata keessaa filachaa jiran jechuudha. Uummata keessa jiran. Uummata rakkoo addaa ilaalcha qaban jechaatii keessaa filaatii mana barumsaa biraa irratti akka hojjetan godhuudhaaf. Karbaa biyyaatti baasuudhaaf san keessa ilaalachuu jiranii bulchiinsi duraan jirus ammatti jiranii jira. Amma sanarratti barsiisonni hundi kanarratti hin seenu jaanitti hundi didanii jiranii qaama biraatu maan faayidaa irratti hojjetan jechaatii didan. Har'aas yaamanii turan har'aas. Saantuu rakkoo guddaatu jira jechuudha ammaas isaan bira jechuudha hojjettee. Sagantaan leenjii haaromsa barsiisotaa akkanus kan irratti xiyyeeffate ABO akka balaaleffannuuf ture jedha namni kun. ABO farra ilaalcha gaariin qabu jechaatii turanii achirratti ammas barsiisota rakkoo adda addaa qaban barsiisonni fedhiidhaan akka dubbatan gochaatii ilaalcha adda addaatti fudhachaa turanii. Ammas waa'ee akkasiisan bilee isaan kaasan asirraa kan ka'e jechaa inni tokkoffaan waa'ee bulchiinsa gaarii jechaa turanii. Yaa bulchiinsa gaarii isa qodaa akka jiranii fi wanti jiratti kan itti gaafatamaan kantiibaa bulchiinsi kantiibichaa waltajjii akka hin teessisne barsiisonni ofirraa baasanii. Maqarra mootummaati waan innis mana qabuuf osoo zirriitti asirratti mana barumsaa biratti lafa bitee qabaa. Akkamarratti saaxil jechuudha. Akka waltajjiin gaggeessines hin baasan. Bokka diikaa jaaniin. Toora barsiisota 800 600. Akka dhiyaatti isaan qabsaa'aniitu waan jiruuf waa dubbatanii. Yaa isaan hanga sirreessaniiti. Eessoota jiran teenyu jaaniiti. Amma duraas bultaan kakaafanii barsiisummaan barsiisni jaanii waraqaa galchanii turanii. Bulchiinsaas isa walqumatanii bulchiinsaaf kaasanii jiran. Bulchaa magaalichaa ta'ee jira. Ammas bulchaa haaraa fidanii ilaamaa yaa waltajjiin hin taa'amne. Dhiisanii ba'an jiranii. Ammaan jenne mirga jaanii tuma dhiisanii deemanii uummata keessaa laallatanii jiran ilaamaa gaa wanni tokko hin jiru. Barsiisonni godina Harargee Bahaa aanaa Dadar kun ejjennoo isaanii cimsanii sirna kana gootummaadhaan dura dhaabbataa jiranii. Haa ta'uti barsiisonni tokko tokko maallaqaan gowwoomfamanii jara kana harka seenanii maqaa barsiisotaa ormummaa isaanii fi sabboonummaa isaaniitiin beekaman galmeessanii itti kennaa akka jiranis namni kun kan nuuf himan. Namoonni badii akkanaarratti bobba'anis of eeggannoo akka taasisan namni kun eeruun gara fuulduraatti garuu gamtaadhaan qabsoo mirga abbaa biyyummaa taasifamaa jiru akka itti fufan dhaammateera. Watatiraan biyya bulchaa jira jechuudha egaa amma bulchaan jijjiirama ana ta'uu
jijjiiranii jiranii amma. Baay'ee bakka baay'ee namatti ulfaata waan dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Mootummaadhaan osoo hin ta'e humnaan bulchuu jira. Uummanni sodaadhaan bakka jiraachuu keenya jechuu danda'ama. Humnuma waraanaa waan ta'eef dirqameetuma. Humna waraanaati dirqameetuma jiraachuu jira malee bulchiinsi waan hoggonuun jiru waan dubbatu tokko hin jiru. Humna hin qabdu isheen humnarree hin qabdu isaan keessaa tokko jira dhiyoo kanatti achitti makkalaakaan isaan walitti garagaranii walitti dhugaasaa jiranii. Maqaan madadatti hidhanii jiran isaa kanatti fufnaa waan dhugaan jirtus itti baasaatti dubbanna. Baasa akka dhugaan jirtu dhugaan akka jirtu ni mul'atti. Dhugaa san jechuun Oromoon hundi wal taatee yaa qaabaa kibbaa amansiisa osoo adda hin bahin hundi wal taanee qabsoo kana waan dhugaa dubbatu makkalaakaan qabeen takka isaanis qaban san qabee rabbiitu maree isaanis nama dhawuu hin danda'ame. Qabsoo kanaan Oromoon hundi bakka jirtutti wal bidatti wal baatee dhugaa siyaa baafattu. Yuunivarsiitii Jijjigaatti barattoota Oromoo irratti dararaan hamaa loltoota poolisii liyyuu haayilii naannawaa Somaaleetiin raawwatamaa akka jiru himame. Dabalan isaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Barataan yaada nuuf kenne tokko akka jedhutti qondaaltonni OPDO Yuunivarsiitii Jijjigaa wayitaa ammaa bulchaa jiran barattoota Oromoo barnoota isaanii irraa ugguruuf jecha tooftaalee adda addaatti dhimma bahaa jirani. Jalqaba irratti barataa yuunivarsiitichaa taate yoo lammii Oromoo taate barattoota ilmaan Tigraay sirratti ramaduudhaan hordoffii taasisu. Barattoonni Oromoo 2 fi 3 ta'anii afaan Oromoo haasaa wayitaa mooraa keessa deeman ni gabaafamu. Battalumatti loltoonni aagaaziis dhufanii sireebu. Yoo fedhanis qabanii akka barbaadanitti mana hidhaatti si darbuu jedha. Barataa Oromoo tokko fa'aadhe biyyeetti yaadee jira ijoollee figuurota tokko biratti haasuu biyya keessa yuunivarsiitii kana keessa bakka hin baratan kilaasii kana billee sun. Barataan Oromoo kun aadee jechuudha yuunivarsiitii aadee barataan Oromoo tokko kilee xiqqoo dubbii godhe itti ooleen bakka isaan bakka takka haadha fagga gibbii ala biyya barataan qabdi itti ooleen bakka barataa Oromoo kana jechuudha. Tajaajilan bakka. Akkasitti waan baay'ee bakka hedduu bakka yuunivarsiitii kanaa fi naannoo kana barataa Oromoo biratti jechuudha waan baay'ee ittiin bileeta. Ammoo abbaan isaa dhufee irraa bakka argee jira tokko argee asitti qabalee duwwaa afurittidha jedha beektaa biyya kana keessatti jechuudha. Abbaan isaa dhufee bakka akkasiin maallaqa haara biyyi kuma 10 sana itti kannee osuma itti kan osumatti kan ilaamaan sanaa mucaan itti makame. Warra Somaaliitiin kana warra poolisoota Somaaliitii jechuudha. Jaa poolisoota Somaaliyaa kunis qarshii kuma tokko irraa fuudha. Kaan qarshii kumaan gana irraa fuudha. Osoo akkana jedhu ofirraa dadhabee jaarsii dhiisee biraa deemee Barattoota Oromoo Oromummaa isaaniitiin yakkamanii manneetii hidhaa Jijjigaa keessatti hidhamanii hiraarfamaa jiran warri ijoollee gadhiisisuudhaaf jecha Oromiyaa irraa gara sanitti imalanii maallaqa guddaas yoo kaffalan ijoollee isaanii mana hidhaatii gadi baafachuu hin dandeenye. Barattoonni Yuunivarsiitii Jijjigaa mooraa keessatti hafanis wayita ammaa barnoota isaanii haala akkaan ulfaataa ta'e kana keessatti itti fufuuf abdii kutachuu irratti argamuu jedha. Isaan barattoota keenya hawranii bira jiru kana qabanii illee kan booduu hundis barnoota keenya barnoota kana bakka irraa asuma dhaabnee jirti hin barannu ofirraa nuti karaa wanta ajiirri dandeetee karaa ijoollee michuudhaan maqaa leessa biyya ijoollee mareetu. Addaan kutanii deemuudhaaf murteeffataa jiran jechuudha. Murteeffataa jiran bakka seera nama haaraatti deemee hin feennu bakka jedhanii ijoollee nama kalee murteeffatanii jechuudha barattoonni Oromoodhaa. Warri waan kana raawwatu warra Sumaaleeti moo warra Wayyaaneeti? Amma kana keessatti ilaalu warra Sumaalee osoo hin taane warra Wayyaanidha amma kana godhu. Warri Sumaalota yeroo isaan barattoonni fakkeenyaaf amma barataa Oromoo kan ta'e jira gabbihee fakkeenyaaf maatiin nama keessaa gabbiheetuma karaa irratti fi wanta ta'e Oromoo osoo filatu hunda salgii waan tokko malee kan nuti seeqaa bakka mobaayilaa irratti. Mobaayilaa irratti firgoo Oromoo tokko Oromoo yoo ta'e jechuudha kana isaan tu'an ta'e gaafa akka barataa irraa. Amma barataa tokko jaara kodoo jechuudha. Ijoollee nama hojii magaalaa keessa dhufanii waaqfatanii hojii deemaa jiran tokko jalaa qabaniituma karaa irra dhaabbatanii warri Sumaalota kun jechuudha. Biyyi poolisii kun karaa irra dhaabbatan. Qabaliin isaa yeroo kaan biraa makiinaa deemu isa dhabamsiisaa jechuudha fudhanii. Walii biyya mucaan gidee deemee makiinaa keessaa jira dhabu. Walii fiigee barattoota Oromoo warra jiranitti gidee ijoolleen amanuu dittee ka'anii bakka akkasitti
Jaafanii mana hidhaa kana duwwaa furii kana keessatti arganii gaafa na kan san booda karaa beelamu waan tokko maalitti godhaatu malee komee booda dhaabanii bakka afaan yaarii barra. Haalli akkasii yeroo baay'ee nyaachisa bakka barataan Oromoo jiru hedduu bakka wanta irra jira bakka wanta diimaa tokko isheen jechuudha sarara diimaa tokko isheen jira kan immoo Oromoo keessatti bakka baay'ee shakkamaadha ammas deebi'ee Oromummaa isaatiin jiraachuu hin danda'u bakka hin dandeenyeef. Sababa seera haaraa Ameerikaan baafteef biyya Maaltaatti hireen mirgaa kooligaltummaa baqattootaa 100 ol ta'anii jalaa qabamuusaa maddeen keenya gabaasan. Usmaan Abdullatiif dabalata qaba. Sababa Ameerikaan labsii uggura baqattootaa baafteef baqattoonni gola addunyaarra jiranii fi dhaabbanni baqattootaaf dhaabbatanis heewasa cimaa keessa galuun ni fagala. Biyya Maaltaattis labsii tanaan wal qabatee baqattoonni gara Ameerikaa sossoofuuf baay'ilamaman namni 100 ol hireen isaanii if booda deebi'uun namni garasii dubbifne tokko nutti himan. Baqattoonni hireen isaanii haala kanaan gufattee Somaalee fi Eertiraa tahanis ilmaan Oromoo rakkoo cimtuu biyya sun keessatti dhamdhamaa jiraachuu dubbatan. Inni jiru rakkuma yeroo ammaa kana keessaan wal qabateeti baqattoota biyya kana keessa jiru. Baqattoota kana carraan isaan qabanii carraa biyya lammaffaa gara Ameerikaa kana imaluudhaan carraa kana qabu. Sababa yeroo ammaa kana mootummaan Ameerikaadhaa kan haaraa yeroo ammaa qabate kun baqataa ofitti fudhatu sababa jedhuudhaan nama 100 jalaan kaansil godhe. Biyyi tun ammoo biyya xiqqoo waan taateef asiin duraayyuu baqattoonni biyya kana keessatti hedduu rakkachaa jiru. Tokko immoo sababa waraqaa dhabuudhaatiin lubbuun isaa kabajus jiru. Tokko immoo biyya ofii gadhiisee biyya ofii keessaa bahee biyya kana keessa erga dhufee jedhee akka inni yaadu san isaa ta'uu dhabuudhaan araada adda addaa seenee bootaa araadaa sanitti yaala tokko sun argatin lubbuun isaa akka darbes jira. Sababa kanarraa kaka'uun namni waan keessa seenu hin beekamu biyyi kunillee biyya xiqqoo waan ta'eef baqataan kun akkamittiin akka yaadu fuuldura tammootu nama yaachisaa jira. Seerri mootummaan Ameerikaa baqattoota ugguruuf baase kun addunyaa jeeqaa waan jiruuf hanga ammaatti baqattoonni hireen isaanii qabamte kunneen furmaata tokkollee harkachaa kan hin jirre ta'uun beekame. Maayyirattis namni nuti garasii dubbifne kuni haala kanaan dhaamsa dhaammatan. Wanni jechuu barbaannu uummata Oromoodhaa kan biyya ofii irraa buqqa'ee biyya ofii irraa ammas gara baqaatti sadarkaafataa jiruun biyya keessan irraa yoo biyya keessan dhiiftanii baatan bilisummaan hin argamu. Bilisummaan ka argamuun biyya keessan irratti amma Awurooppaan iyyuu akka duriitti miti nama galaana irraa fuudhaa hin jirtu. Uummanni mootuu sababi namni galaana dhumatuun biyyi kun biyyi Maaltaa kun waan fuudhuu dideedhaaf bara 2014 irratti wanni rakkoon uummanni akkasii dhumoonni eegaleef Maaltaa kana fuudhuu dide uummata. Sababa kanaaf lubbuun namaa waan dhumataa jiruuf Awurooppaan akka durii san bishaan irra dhattee waan nama fuuneef bishaan mara osoo isaan ijaallala waan dhumataa jiruuf akka durii waan hin taaneef yeroo waan jijjiiramee jiruuf yeroo jijjiirame kana keessatti namni biyya ofii kan irra gadhaabatee du'a seenaa qabduu fi falmatee yeedee irra gaariidha. Kanaaf biyya Awurooppaa kunis biyya hambaa biyyuma hambaati. Biyya keessan irratti dhaabadhaa lolaa malee gara biyya hambaa tarkaanfachuudhaaf hin yaadina. Jennaan ammallee uummata baqachuudhaaf qarqara bishaanii jirullee hiree keessan achumatti hanga danda'ame barbaadadhaa malee gara biyya bishaanii yookaan biyya biraa imaluudhaaf illee qalbii keessanillee hin cinqinaadhaan. Walitti dhufeenya biyyoota lameenii fooyyessuu fi shororkeessummaa yaaddoo hawaasa addunyaa ta'e irratti walta'insaan irratti duuluudhaaf kan hojjetan ta'uu pirezidaantotiin Ameerikaa fi Raashiyaa beeksisan. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin dabalatee hooggantoota biyyoota adda addaa waliin bilbilaan mari'ataa jiru. Yihuun Ingidaa dabalata qaba. Erga pirezidaantii Ameerikaa haaraa ta'uun muudamanii guyyoota muraasa keessatti tarkaanfilee fudhataniin egeree biyya isaaniis ta'e kan hawaasa addunyaa gaaffii keessa buusaa kan jiran Doonaald Tiraamp gita isaanii kan Raashiyaa Vilaadimir Puutiin dabalatee hooggantoota biyyoota Jarmanii, Jappaan, Firaansii fi Awustreeliyaa waliin dhimmoota garaagaraa irratti bilbilaan mari'ataniiru. Mariin Doonaald Tiraamp Vilaadimir Puutiin waliin taasisan walitti dhufeenya biyyoota lameenii sababoota garaagaraatiin laafee ture suphuuf jalqabbiin gaariin kan ittiin mul'ate ta'uunis ibsi gama White House bahe ni mul'isa. Bu'uura marii kanaatiin Ameerikaa fi Raashiyaan shororkeessummaa yaaddoo hawaasa idil addunyaa ta'e dhabamsiisuuf walta'insaan kan hojjetu ta'uun himameera.
Keessumaa garee Islaamic State jechuun of waamu ISIL fi gareewwan shororkeessitoota biroo isaan Sooriyaa mandhee godhatanii biyyattiis ta'e nageenya addunyaa goolaa jiran irratti waliin duuluuf kan hojjetan ta'uunis beekameera. Dhimmi nageenya Siiriyaa fi giddugala bahaa sagantaan misooma niwukileeraa Iraan haalli qabatamaa Ukraine keessa jiruu fi dhimmi biyyoota Kooriyaa lameenis dhimmoota pirezidaantonni lameen irratti mari'atan ta'uun himameera. Ibsi gama Raashiyaan mariin booda ifa ta'es akka mul'isutti mariin Doonaald Tiraamp fi Vilaadimiir Puutiin faayidaa gama lameenii kan bu'uureffatee fi dhimmoota ijaaraa ta'an irratti kan xiyyeeffate ture. Doonaald Tiraamp mariin chaansilarii Jarman Angeelaa Meerkel waliin taasisanis barbaachisummaa neetoon walta'iinsa biyyoota Tiraansatlaantik cimsuu keessatti qabu irratti kan xiyyeeffate ture jedhameera. Hooggantoonni lameen walta'iinsi neetoo nageenyaa fi tasgabbii hawaasa kaaba Atlaantikiif murteessaa ta'uu irrattis walii galuun himameera. Ministeerri muummee Jaappaan Shinzo Abeen jaguraan alaa seenaa jiru kana keessa White House akka daawwataniif Doonaald Tiraamp waamicha kan dhiyeessaniif ta'uunis marii hooggantoonni lameen bilbilaan taasisaniin booda ibsameera. Doonaald Tiraamp imaammata baqattoota biyya isaanii irraa daangessuuf baasanii fi ilaalcha hawaasa musliimaaf calaqqisiisaniin akkasumas daangaa biyya isaanii Meeksikoo waliin qabdu dallaan cufuuf murtoo murteessaniin qeeqamaa jiraatanis mariin hooggantoota biyyoota garaagaraa waliin bilbilaan taasisan kun hojii gama dippiloomaasiitiin hojjetamuuf jalqabbii gaariidha jedhameera. BBC fi Aljaziiraatu gabaase. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf jennee kan hangammaa ture oduu kana isinitti himuun kan sin duukaa ture Andammaqaa Nagaasaati. Qophiilee OMN hafan biroo waliin turtii dansaa isiniin jecha gama kiyyaan nagaan.